Ani haadhu ani shaalloo Oromooti. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Copy link Oromooti yaa warningi natti kenne. Ajaa'iba. Har'a soba ijoollee TikTokii kana jechuudha. Saaxiluufan dhufe. Soba afur ka ijoolleen TikTokii guyyaa guyyaa ittiin sobaa ooltuu fi sammuu namaa ittiin nyaataa ooltu. Addaan baasee isinitti himuuf hin dhufe. Sobni kun maal akka ta'e tokko isinitti himu. Kanaaf akka dogoggoraan haasofanii beekaa haasofanii sobni kun soba waan ta'eef soba kana beeknee yookaan beeknee itti fayyadamuu yookaan immoo beeknee irraa goruu qabna jechuudha. Kanaaf subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Sobni arfan kun maali? Kan jalqabarraa isinii kaa'aa jiru. Akkaawuntiin kiyya warningii natti kennee copy link naa godhaa yeroo 5 yeroo 6 yeroo 10 naa godhaa isiniin jedha. Akkaawuntiin TikTokii tokko warningii yoo namatti kenne sababa copy linkiitiin wanni irraa ka'u tokko illee hin jiru jechuudha. Kan irraa ka'uu danda'u maybe rakkoo sana addaan baasee foormaatiin ittiin iyyatu hin jira iyyatee dogoggorri sun dogoggora sirrii yoo ta'in jechuudha ragaa dhiyeeffatee akkasitti ofirraa buusuu danda'a malee copy linkiidhaanii warningiin namarraa ka'u hin jiru jechuudha. Copy linkiin kan inni fayyadu copy link maqaa isaa jechuudha. Linkii kiyya barra maamiltoota kee biratti jechuudha warroota si hordofan biratti share naa godhi jechuudha. Maalidha? Akka isaan dhufanii na hordofanii. Maalidha? Akka isaan dhufanii viidiyoo koo ilaalanii jechuudha. Waan biraa of keessaa qabu copy link isa kana jechuudha. Garuu ijoolleen keenya maal jedhanii Oromootiyyaa warningii natti kenneera copy link naa godhaa narraa kaasaa copy link kanaa jedhanii jechuudha. Kun asumaan dogoggoraa nutti barachuu qabu jechuudha. Inni biraa immoo lammaffaan jechuudha. 10,000 yoo galtan mana kana kiyya kana seentanii 10,000 yoo kasi galtan taate TikTokiin isinii kafalaa. Injiru wanta akkasii. TikTokii Itoophiyaa irratti gonkumaayyuu hin kafalu. Addunyaa irratti iyyuu biyyoota muraasaaf kafala. Maybe 10,000 yoo geette subscription si banamuu danda'a. Liibii galtee giftii argachuu dandeetta. Geemidhaan argachuu dandeetta. Kanaan nyaachuu dandeetta jechuudha. Garuu maal asii kennamu viewdhaan akka YouTube kanatti laallamee hojii kennu Itoophiyaa keessatti wanti akkasii hin jiru jechuudha. Inni biraa immoo maal inni ammallee follow godha yeroo 3 follow godha yeroo 3 follow godha kun immoo waan nama adabsiisudha jechuudha. Seera miidiyaa kam keessattuu iyyuu kun artificial waan nuyi jechuudha. Maal godhaa mana kana qabadhaa ebaluu yeroo 3 follow godha yeroo 4 follow godha yeroo 1 follow godha yeroo haganaa follow godha jedha. Inni kun artificial waan ta'eedhaaf namallee adabsiisuu danda'a jechuudha. Kan biraa immoo akkaan akka kolfisiise tokko jechuudha. Akkaan baay'ee kan na kolfisiise maal jedhanii eega seentaniin boodatti jalqaba irratti giiftara qabadhaa giiftara hin qabanne taananii akkaawuntiin keessan aktiiv hin ta'u. Wanti akkasii kun jiru namicha giiftara tokkoffarra jiru dhiiftee ati 100 kan jiru yoo kan qabattu taate yookaan fooloo kan gootu yoo taate rakkoo tokko qabu jechuudha. Sababa sanii fi akkaawuntiin kee deactivate hin ta'u jechuudha. Akkaawuntiin kee takka banamee eega jette activeedha yeroo hundaayyuu jechuudha. Yoo rakkoo addaati yookaan adabbii addaatiin deactive si godheen alatti yeroo hundaayyuu akkaawuntiin kee activeedha jechuudha. Akkanatti ilaala soba arfan kanaanii warri ijoolleen TikTokii kun sammuu nama nyaataa ooltu jechuudha. Namni kennallee waan kana abdatee achi ta'a keessatti jechuudha. Kan 10,000 kana namni kenna maal godha abdii horatee 10,000 dhangalaa doolaara nan hammaaraa doolaara argadhaa kanaafuu jedheetiin namni kenna abdii akkasiitiin wal dogoggorsaa jira. Kun gonkumaa dogoggora wanti akkasii hin jiru waan ta'eedhaaf nu jala bu'aa nu hordofaa subscribe like comment gochuu immoo hin dagatinaa isiniin jedhaa galatoomaa ulfaadhaa nagaa ta'a.